sagalee Waaqaa keessatti wangeela Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 16 kaasee amma 19 akkas jedha maqaa Yesuus nan dubbisa. Dhaloota si'anaa kana garuu maalittan fakkeessaa? Inni akka ijoollee lafa gabaa ta'anii hiriyoota isaaniitiin faaggaa isaaniif afuufnaan sirbuu didan, faaruu isaan dhageessifnaanis gadduu didan jedhanii wacaniiti. Yohaannis yommuu dhufe nyaata nyaatu dhugaatis hin dhugu ture. Isaan immoo inni seexana qabaa jedhan. Ilmi namaa yommuu dhufe hin nyaatan dhugas. Isaan immoo ilaana malbaadheessaaf manca'aa kana hidhata warra qaraxxuu fi warra akka seeraatti hin jiraanne jedhu. Haa ta'u iyyuu malee ogummaan Waaqayyoo ija hojii isaatiin dhugaa argate jedha. Ameen. Ishee kanarran deebi'a. Haa ta'u iyyuu malee ogummaan Waaqayyoo ija hojii isaatiin dhugaa argate hin jedha. Harka mirga keenya bal'ifanna gara abbaa keenyaatti. Cat jenne harka keenya mirgaa ol kaafannee daqiiqaa 3-4 kadhadha. Warra amantan garuu waan tokko hin ta'a. Inni bare namoota baay'ee garboomfatee, inni bare namoota baay'ee hidhee Waaqayyo irra hidhaa sanarraa hiika. Hin barbaadamtaati. Jecha kanaan afaan isaa qadhaa hin barbaadamtaati. Obboleettiin as galte kun hin barbaadamtaati. Addachi Waaqarraa si barbaada. Obboleessi as galte kun hin barbaadamtaati. Addachi Waaqarraa si barbaada. Namni as jirtu kun hin barbaadamta. Addachi Waaqarraa si barbaada. Isa barbaadamtuuf taatee baata guyyaarraa kana. Waa'ee sagantaa kanaaf si galateeffanna. Ati alfaadha omeegaadha. Ilma Waaqayyo bara baraan galanni siif haa ta'u. Gaarummaa kee lafa kanatti bilfaadhu ati. Sagalee kee lafa kana jiruuf si haa galatu. Dubbii qabdaa, sagalee qabdaa, jecha qabdaa, hin dubbattaa. Dubbiin kee immoo du'aa jireenya namaa kaasaa. Sirraa dhaga'uu barbaanne irraa yeroo kana qabee ulaan sagalee kee nutti haa banamu. Ulaan sagalee kee nutti haa banamu. Ulama kaasaa harka mirgaan nutti haa banamu maqaa Yesuusiin. Egaa jenneerra yeroo kana qabee sagantaa kun kan baname haa ta'u. Dhiigalma kee Yesuusiin kan saaqame haa ta'u. Bani yaada garaa keenya, bani laphee keenya, samiin banamaadha. Erga ilmi kee Yesuus biyya lafaarraa gara mirga kee ol deebi'ee kaasee balballi bantii Waaqaa banameera. Har'a garuu lapheen keenya haa banamu. Sammuun keenya haa banamu. Hafuurri keenya siif haa hoogganamu. Dhiigalma kee Yesuus bara kana to'adhu ati. Naannoo kana to'adhu. Magaalaa kana to'adhu. Eeriyaa kana to'adhu. Dargaggoota kana to'adhu fuula Waaqayyo. Oluma kaasa harka mirgaa. Amaleeffatee kan bare yeroo dheeraa jireenya dargaggootaa, amala dargaggootaa, umurii dargaggoota baay'ee bakkeetti kan fixe har'as warra harkaa ba'uu murteeffatan kanarratti akka harkaan baaneef yaalii garaagaraa kan godhu isa amaa waraaneera kan waraaname haa ta'u. Cabsaatii ameen jedhaa eeyyee. Laphee namarraa haa waraanamu. Afur namarraa haa waraanamu. Hidheera maqaa Yesuus kan hidhame haa ta'u. Sammuun isaanii to'atamaa ta'u fira keedhaan. Sagalee keenyaa to'atamanii ol kaasa harka mirgaa ergamaa barnamaa waraaneera. Hojjetaa su'al waraaneera. Daldalaa gannab waraaneera. Laphee namarraa waraaneera. Fooniif dhiiga namarraa waraaneera. Umurii namarraa waraaneera. Nu barsiisi. Nu qaari nama haaraa nu godhi. Maqaa Yesuusiin ameen. Ulfaadha noora. Mata duree guddina dhalootaaf ta'u waan jedhu isinitti dubbadha. Guddina dhalootaaf ta'u kanatti guddina dhalootaa waan jedhu qabadha. Guddina dhalootaaf ta'u waan jedhu isinitti dubbadha. Maalummaa dhalootaa yoo laalle dhaloonni maalidha gaafa jennu dhaloota jireenya nama kamii keessatti wanti kun afaan Oromoon kun baay'ee ifaadha. Dhaloota jechuun sanyii ilma namaa dabareedhaan itti fufudha. Sanyii ilma namaa dabaree itti fufudha. Dhaloota gaafa laaltanii sanyii keessan keessaa hidda abbaa keessanii karaa haadhaa ta'u karaa abbaa waan lakkaa'u qabanam tokko waa'ee dhalootaa gaafa laaltan dhaloota barakkasii jedhee caaffanni qulqullaa'u lafa kaa'a. Dhaloota jechuun sanyii ilma namaa dabareetiin itti fufee dhufudha. Garuu dhaloota ilma namaa dabaree dhufu kana keessatti gaafa laaltanii kan ofii keessanii qabdanii amma akaakileetti amma habaabileetti gaafa lakkooftan seenaa abboota keessanii beektu yoo taatanii kan abbaa keessanii jireenya inni jiraachaa ture yoo biyya lafaarra jiraate mumayyuu attamitti akka inni jiraachaa ture beektu. Injiru yoo ta'e immoo attamitti akka inni jiraachaa ture beektu. Akkuma kana qaqqabda yoo ta'e kan akaakayyuu keessanii abbaa keessanii yoo laaltan nama akkamii akka inni ture ilaaluu dandeessu hin qaqqabdan jedhee yaada. Kan qaqqabda yoo jiraatan immoo akaakilee keessan sadaffaa akaakayyuu darbee akaakilee yoo laaltanii bara isaanii keessatti jireenya akkamii akka isaan jiraachaa turan jireenya keessan gidduu kanaa keessatti ilaalchisuu barbaada.
Asteebitanii gaafa laaltanii jireenya dhalootaa keessatti gaafa laaltan abbaanti keenya irraa dhalanne jireenya foonii keessatti waa'ee dhaloota isaa keessatti bara jiraate keessatti abbaan dhalche nama waggaa 40 ta'uu danda'a, waggaa 50, waggaa 30, waggaa 70, nama 100 ta'uu danda'a. Jireenya akkamii jiraate, guddina akkamii guddate kan jedhu jireenya dhaloota maatii keenyaa keessatti ilaaluu dandeenya. As deebinee immoo gaafa laallu namoota irraa ardureetiin biyya lafaa keessatti jireenya gurguddaa jiraatan jennee nuti lakkoofnu eessaan ba'anii guddina irra ga'an, guddinni isaanii maayin attamitti immoo guddachuu danda'an. Namoonni isaan bukkeetti immoo guddina dhabanii cabanii karaatti hafan meelatan dhaloota keessanii qabdanii ammarraatti kan hangafoota keessanii abbaa keessanii warra jireenya guddina dhabanii iddoo maleetti hafan maal rakkinni isaa kan jedhu gidduu kana ilaalla. Dhaloota jechuun garuu walumaa galatti sanyii ilma namaa dabareetiin dhufuudha. Amma anaaf isin kan warra kaleessaarra dabaree fudhannee har'a giraachaa jira. Waa'ee dhaloota ammoo dhaloonni hin beeku taanaan ofiisaas baruu hin danda'u, waa'ee dhalootaas baruu hin danda'u. Har'a waa'ee dhalootaa barree guddina dhalootaas jedhu kana tarkaanfachuudhaaf dura eenyummaa keenya baruu qabna. Lammaffaa immoo dhaloonni kaleessaa maal akka turan baruun irra jiraata. Walumaa galatti garuu dhaloota keessatti gaafa laaltan guddinni jira. Guddinni dhalootaa karaa baay'ee ta'uu danda'a. Isa guyyaa boriinaasaa guddina dhalootaa keessatti gaafa laaltanii dhaloonni ofii isaatii jireenya isaa keessatti waan guddatee haasa'u qabaachuu danda'a. Lammaffaa immoo waan namoonni guddatan guddina namootaa iddoo namoonni gaan galma namoota baay'ee haasoftanii ekeleen guddateera iddoo akkasii ga'ee eeggatanii waa'ee guddina haasa'uu dandeessu. As deebi'a. Guddina dhalootaa namas ta'u waaqayyos hin barbaada. Guddachuu yookaan achi guddina eenyumtiyyuu hin barbaada. Nama ta'ee biyya lafaa kana keessa kan jiru kamiyyuu namni guddina hin barbaanne hin jiru. Na dhagaagaa mana wajjin ta'a. Guddina eenyumtiyyuu hin barbaada. Guddinni dhalootaa garuu karaa gurguddaa lamaan jireenya namaa irratti mul'ata. Kiristaanota bukkee gaafa dhumnu. Inni tokko guddina qaama foonii kanatu jira. Guddina qaama foonii kanatu jira. Nama ta'ee biyya lafaa kanarratti gaafa yaadamu guddinni namarratti kan dhufu karaa lamaan dhaloota keessatti. Tokko qaamuma foonii namni guddinan guddata. Inni kun ga'ee namaa otoo hin ta'in ga'ee waaqayyooti. Harki dhalate, miilli dhalate, sammuun dhalate kun qaamni foonii inni bakkeedhaan mul'atu kun guddina guddatu qaba. Guddina jedhamannis. Inni lammaffaan guddina keessaa guddina yaadaa yookaan achi guddina beekumsaati. Walumaa galatti guddina kamiyyuu haa ta'u kam eenyumtiyyuu guddachuu kan hin barbaanne hin jiru. Nama ta'ee biyya lafaarra kan jiraatu kamiyyuu guddachuu hin barbaada. Waaqayyos dhaloonni akka guddatan hin barbaada. Nama ta'ee kan jiru as keessa kan jiru guddachuu barbaaddu otoo isiniin jedhee eeyyee jedhu. Waaqayyos guddachuu dhalootatti baay'ee barbaada. Garuu yeroo baay'ee gaafa laaltanii keessumaa bara kana keessa gaafa laaltan jecha amma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbate wangeelli Maatewos boqonnaan 11 lakkoofsa 16 gaafa laaltanii waa'ee guddinaaf ilaalcha dhaloonni kun qabuu fi waan gooftaan keenya Yesuus jedhetu wal fakkaata. Yesuustu fakkeenya kanaa waa tokko dubbate. Wangeela Maatewos 11 lakkoofsa 16 irratti dhaloota si'anaa kanaa warra ammaa kana warra darban otoo hin ta'in warra kaleessa otoo hin ta'in dhaloota ammaa kana dhaloota si'anaa kana maalittan fakkeessaa jedhee haasa'e. Dhaloonni kun fakkii dhabee waan fakkaatu dhabe. Yesuus waa lama lafa kaa'e. Waa lamaan saafiyyuu dhaloota kana keessaati garatti firoomsu dhabeetu waan isaa wal alakka jedhe maalittan fakkeessa dhaloota kanaa jedhe. Dhaloota kana waan gaariitti fakkeessuuf yoon jedhe isaaniif sirban jedhee waan sirbaaf ta'u dhageessifnaan maal ta'uu didanii sirbuu didan. Aagatan immoo jedhee waan gaddaaf ta'u isaan dhageessifnaan gadduu didan. Loo sirbaa sirban beeku, loo gaddaa gaddan beeku. Dhaloota kana maalittan fakkeessaa jedhe. Dhaloota sheegattummaa baachi keessa wanta itti fakkeessu dhabe. Waa lama yaadira garuu warra gaariif yaadaman jennaan yeroo waan gaarii sirbi dhagaame sirbuu didan. Yeroo faaggaa immoo maal ta'uu didan gadduu didan. Kanaaf iyyuu dhaloota kana maalittan fakkeessaa wanta fakkaatu dhabee jedhe. Daandiin dhaloota kana yookaan achi dhaloota guddate miti yookaan achi immoo dhaloota hin guddanne miti. Dhaloota akkasumaan waan ta'eedhaaf gar tokkotti akka ba'aniidhaa fi maalittan fakkeessaa jedhee booddee yaada afuuraa keetti waa tokko fide. Waa'ee sirbaa faaggaa jireenya namaa gammachuuf sirbaa wajjin wal qabsiisee jireenya afuuraa keessatti uumaa ittiin jedhe Yohaannis yeroo dhufe jedhe hin nyaatu hin dhugu ture jedhe.
isaatiin maal jettanii seexanatti hin jettanii ilmi namaa gara dhufe immoo hin nyaatan dhuga sammoo maal jettanii inni kuni mancaadhaafiin jireenya gadhiisitti giraata waan ta'eedhaafi isa immoo maal jettanii albaadheessa jettanii kanaaf isin wanti kamiyyuu isiniin galuu jechuu barbaade Yesuus maal ta'aadha gar tokkotti deebi'aa yaanni keessan yookaan jallataa ta'a yookaan achi immoo sororoo ta'a jedheetu dhaloota kana adda baasuudhaaf waamicha waamaan dhaloota si'anaa kana maalitti fakkeessaa jedhe Yesuus wanta fakkaatu waan dhabeedhaaf na wajjin ta'a Yesuus waa'ee dhalootaa gaafa yaadu dhaloonni kun wal marqaa wayite wal makaa adda baasuu hin dandeenye gaarii yoo argan gaariin ta'an hamaa yoo argan hamaan ta'an kana jechuun maa jechuudha gaafa gettaa walumaa galatti yeroo gaarii yeroo hamaa ta'u wal makeeraa jechuudha adda baasuu barbaadee maalitti fakkeessaa na wajjin ta'a jalqabeedha jireenya dhaloota har'aas gaafa laaltanii namoota baay'ee keessatti guddina hinau dheebuu guddinaa qabu garuu dhaloota ammaa kana gaafa laaltan daandii guddinaa irra hin jiru daandiin guddinaa karaan guddinaa iddoon guddinaaf ta'u jira dhaloota baay'ee gaafa laaltan keessa isaa keessaa dheebuu guddinaa qaba garuu daandii guddinaa qabu na wajjin ta'a dhaloota jechuun sanyii ilma namaa dabaree dhufuudha isiniin jedheera guddina dhalootaaf dhuunfaa kee haa ta'u kan waliinii kan biyyaa haa ta'u kan naannoo kan waldaa kiristaanaa ta'u kan eenyumaayyuu dhaloonni guddachuudhaaf waa sadii baay'ee murteessaadha warreen sadan kun jireenya guddina dhalootaa keessatti yoo qixa sirriin dhufan guddinni dhalootaa gaarii ta'a yoo garuu karaa qixa sirrii dhufuu baatanii guddinni dhalootaa guddina malee hafa jechuudha inni tokkoffaan dhalataan tokko guddachuudhaaf yookaan dargaggeessi tokko dhalataan nama tokko guddachuudhaaf dhaloonni guddachuudhaaf inni jalqabaa maaltu murteessa gaafa jettan maatiin baay'ee murteessaadha maatiin dhalootaa maatiin dargaggeessaa maatiin nama tokko baay'ee murteessaadha guddina keessatti wabii guddinaa ta'uu yoo baate daandii guddinaa ta'uu danda'a murteessoodha wabiin guddinaa ta'uu dhiisuu danda'a garuu daandii guddinaa ta'uu danda'a warreen murteessoo keessa gaafa laaltan nam tokko guddatee iddoo guddaa ga'uudhaaf waan guddaatti ce'ee waan guddaa qabachuudhaaf maatiin baay'ee murteessaadha sagalee waaqayyoo keessa gaafa laaltan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 41 kaasaa 52 dhaqa dubbisa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaarra yeroo ture karaa durbee Maariyaam hafuura qulqulluutiin ulfeeffamee Yoosef immoo akka abbaa fooniif itti gaafa waamamee abbaa isaa godhatee bukkee giraachaa gaafa ture haati isaa Maariyaamiif abbaa isaa yeroo giraachaa turetti jedha hamma umuriin isaa ga'ee tajaajilatti ba'utti maatii isaa walakkaatti ajajamaa abboomamaa fi bulaa fi ture jedha Luqaas boqonnaa 2 dhaqa dubbisa 41 kaasaa 52 Yesuus ilma Waaqayyooti waaqa guddaadha sanyii dhalootaa keessatti lakkaa'ameera barabboota isaa keessatti maal akka gochaa turan umurii daa'imummaa isaatti umurii ijoollummaa amma dhaqee tajaajilaaf ga'utti waan namni tokko hojjetu dhuma hojjechaa ture abbaan isaa Yoosef inni foonii jedhamee waamamu muka soofaa ture Yesuus wajjiniin muka soofeera ergamaa fi tureera agagamaa tureera ni dhagaa kun ga'ee Yesuus yoo ta'e ga'een Yesuus agagamuudha abboomamuudha abbaa faatis immoo qabanii Yesuusiin yeroo hojii yeroo mana waaqeffannaa qabatanii mana waaqeffannaa iddoo sagadaa Yerusaalem deemaa turan maaliif guddina keessatti maatiin ga'ee qaba waan ta'eef maatiin sun Yoosef Maariyaam haatisaa Yesuusin qabatanii mana qulqullummaa dhaqan kutichoo akkasumadha deddeebi'anii yeroo gara yerootti Yerusaalem waggaadhaa gara waggaatti deddeebi'u turan Yesuus Kiristoos wajjin dhaqee achi gidduutti sagalee waaqayyoo dhagaa namoota gaaffii gaafachaatiin deddeebi'aa ture lakkoofsa 52 irratti garuu maal jedha namarraas waaqayyo irraa jedha ayyaana argachaa hubannaaf ogummaa namummaatiin guddachaa deeme jedha eenyurraa waaqayyo irraas namarraas ayyaana argachaa namummaaf hubannaa ogummaadhaan maal ta'a ture jedha guddachaa ture jedha guddina warri barbaadan dhagaa waaqayyo qofaarraa miti namarraas guddinni jira nama qofaarraas miti waaqayyo irraas jira guddina alootaaf garuu maaltu murteessa gaafa jettan maatiin baay'ee murteessaadha garuu wabii miti yoo tokko namoonni maa jedhu ani maatii gaariin qabu waan ta'eedhaafi guddina malee nafee iddoo maletti nafee daandii ta'uu danda'u karaa ta'uu danda'u malee
wabii guddinaa ta'uu hin danda'an. Na dhagaa. Wabiin jireenya nama tokko yeroo kan gaafa gettan dargaggeessaa ta'u dhaloonni tokko gaafa dhufe nama ta'e nama ga'a gaafa ta'u waa'een jireenya isaa harka namaa otoo hin taane harka isaa keessa jira. Yesuus amma harkaaf abbaa isaa turetti amma umurii waggaa 12tti keessumaa haadha isaa abbaa isaa irraa adda ba'eeyyuu karaa miillaa deemee hin beeku. Umurii waggaa 12 booddee erga obbaree garuu haadhaaf abbaa irraa adda ba'ee mana qulqullummaa keessa taa'ee barachaa gaaffii gaafachaa ture. Na dhagaartaa waggaa 12tti Yesuus haadhaaf abbaa isaa irraa gargar ba'ee barachaa gaaffii gaafachaa of danda'ee hojii abbaa isaa hojjechuudhaaf carraaqaa ture. Waggaa meeqatti? Waggaa 12tti. Na dhagaartaa magal qabeera na wajjin ta'e malee waggaa 30 eegee Yesuus amma waggaa 30tti ba'aa ta'ee abbaa irra hin teenye. Hojii waggaa 30 aadaa biyya isaati. Aadaa Yihuudoota nam tokko tajaajila eegaluudhaaf waggaa 30 guutuu waan qabuudhaaf isa eege malee abbaaf haadha irraa ba'aa kan gate Yesuus umurii waggaa 12ttidha. Caafata garamanteedhaaf magaalaa Yerusaalem keessatti iddoo saganni ta'u keessatti gaafa laaltanii Yesuus haadhaaf abbaa isaa biraa hafee gara sagalee Waaqayyoo waggaa tokko deddeebi'aa jiranii qobaatti hafee sagalee Waaqayyoo dhagaa barakkate. Maaliif amma sinduukaa toon ta'in of danda'eera nama ga'aa ta'eera sinirraa waa baradheera waan gaarii na barsiiftanitti waan ta'eef Yerusaalem kana booddee si wajjin deemuun qabu ani nama ga'aadha dhaqeen baradha dhaqeetaniin gaaffii gaafadha hojii abbaa koo hojjechuudhaaf ofan qopheessa jedhe Yesuus yeroo haadhaaf abbaa irraa adda ba'ee carraaqqii gochaa ture qaba. Garuu maatiin isaas baay'ee murteessa turan kan Yesuusin gaafa laaltan umurii waggaa 12 booddee haadhaaf abbaa isaa bira tuma jiruuti ga'ee ofii isaatti maal ta'uu jalqabe of kutuu jalqabe. Mee fakkeenya kana isin tuqeen deebi'a. Luqaasuma 2 jiran mayyuun lakkoofsa 41 naasaa jedha. Yesuus wajjiniin mana qulqullummaatti ol seenanii Yesuus isaan biraa fedha sagalee Waaqayyoo. Biraa gaafaafu erga isaan biraa hafee booddee erga baay'ee deemaniiti jedha. Erga adeemsa guyyaa tokko deemanii ka'anii booddee of tellaa gaafa laalanii Yesuus isaan biran jiru jedha. Wajjin mana qulqullummaa dhaqanii turan maarsaa dhiyeessuudhaaf. Gaafa guyyaa tokko booddee gaafa laalan miltoo biratti feedhan nama bukkeetti feedhan inni garuu eenyu bukkeetti iyyuu nafne mana qulqullummaa keessatti feedha. Sagalee Waaqayyoo dhagaa barachaa ture. Isaan garuu adeemsa guyyaa 3 deemanii deebi'anii gaafa Yerusaalem ga'anii Yesuusin eessatti argatanii mana qulqullummaa keessatti argatan. Maalittiin jedhanaatiif abbaan isaa yaa ilma koo si barbaada turre guyyaa 3 jedhaniin maal eeggatta si kennan maali jedhe ana hojii abbaa koo kan hojjedhuun beektan turtanii jedheen ana hojii abbaa koo jechuun ga'ee kooti yeroon kana booddee hojii abbaa koo qopheessaan jira waan ta'eef ga'ee keessan baataniitu ani immoo ga'ee koo ba'aan jira isin ga'een keessan haadhummaaf abbummaadha sakana natti agarsiisaniitu amma garuu of danda'een ga'ee koo hojii abbaa koo jechuuf deemaan jira takka amiin ga'een harkaan fudhadhu ati hojii qabda biyya lafaa irratti malee abbaa faati wabii guddinaan ta'an daandii guddina ta'uu danda'u daandii guddina ta'uu danda'u wabiin ta'an garuu ni lammaffaa maayin murteessoo warran ta'an daandii guddinaa keettoo kanaachi guddina dhalootaa keessatti inni lammaffaan waldaa kiristaanaati. Waldaan kiristaanaa dhaloonni akka guddatuudhaaf amanaa bichaa miti san amanneef iyyuu waldaan kiristaanaa ga'ee qabdi. Tokkummaa ishee keessatti qabaa qabdu keessatti waldaan kiristaanaa guddachuu dhalootaa keessatti guddina dhalootaa keessatti dhaloota gachuun akka biyyaatti akka waldaatti akka naannootti akka dhuunfaattis bakka bu'a. Waldaan kiristaanaa baay'ee murteessoodha. Murteessoodha daandii guddinaa keessatti. Mee ilaala sagalee Waaqayyoo keessa gaafa laaltan warra maatiin isaanii qabaa guddaan qabanii guddisan iddoo guddaa ga'aniiru. Warra immoo maatii biraa yaada gaarii ilaalcha gaarii dhaban waldaan kiristaanaa akka abbaaf haadha taate warra itti galanii abbaaf haadha godhatanii waldaa kiristaanaa keessa galatanii waldaan kiristaanaa abbaaf haadha taate baay'ee guddiftee iddoo guddaan geessetti. Sagalee Waaqayyoo keessa gaafa laaltan yeroo hundumaa gaafa dubbiftan baay'ee kan sin dinqu Saamu'eel isa tokkoffaa boqonnaa 2 dhaqaa dubbisaa lakkoofsa 22 irraa kasa dubbisaa achi keessatti maatii 2 agartu tokko Saamu'eel mataa isaa argitu lammaffaa immoo ijoollee Eelii argitu isa duraa Saamu'eel 2:22 irraa qara dubbisaa Saamu'eel isa tokkoffaa 2:22 irraa kasa 26 dhaqaa dubbisaa gaafa laaltanii tokko eenyuun agartu Saamu'eel mataa isaa agartu lammaffaa immoo kan manicha qulqullummaa biyya sana keessa jiru ijoollee Eelii agartu. Ijoolleen Eelii abbaan isaanii Eelii luba mana qulqullummaati. Ijoolleen Eelii yeroo hundumaa gaafa laaltan waldaa keetti guddatu waldaa keessa jiraatu mana qulqullummaa keetti dhalatanii achumatti guddatanii waa hedduu aarsaa bareechanii beeku.
Saamu'eel garuu gaafa laaltan abduu annaa irraa argame waggaa dheeraaf kakuu waggaa dheeraan imimmaa waggaa dheeraan argame dhufe carraa Waaqayyo kenneefiif waamicha Waaqayyo kenneef dhufe mana qulqullummaatti gale. Inni sun waamichaan dhufe dibataan dhufe mana qulqullummaatti gale. Wareega waan ta'eef haati isaa bara dhabde turte maa ittiin gette yaa Waaqayyo ala yoo laalatte guutummaa bara jireenya isaa mana keefan kenna waan jetteef kennaa gootee galchite. Warri sun garuu abbaan isaanii luba waan ta'eedhaaf mana qulqullummaa keetti guddatu achuma jiraatu. Saamu'eel gaafa laaltanii abbaa faadha isaarraa umurii ijoollummaatti irraa adda ba'ee eessa galeera mana qulqullummaatti galeera. Warri sun garuu achumatti alatan achumatti guddatan abbaa faati isaanii ogeessota Waaqayyooti abbaan immoo lubadha. Garuu gaafa laaltan garaagarummaan isaan ijoolleen Eelii yeroo hundumaa'edha hojii isaan hojjetan hojii cigaasisaa hojii Waaqayyoon aarsu akkuma kanaallee hojii yaraa hojjetu jedha. Ijoolleen Eelii hojii hamaa hojjetu yeroo baay'ee hojii waa'een baanu hojii Waaqayyoon hin gammachiifne ulfina Waaqayyoo waan hin laalle hojjetu. Saamu'eel garuu achuma taa'ee wanta gaarii hojjechaa Waaqayyoon dhagaa Waaqayyoon kadhachaa hin jiraata. Murteessoon akka na dhagaa maatiin baay'ee kan sillibu wanta isaan godhan kana hundumaa ijoollee waa'ee Eelii waa'ee ijoollee isaa yeroo baay'ee nagaa ture. Garuu iddootti kennee ijoollee isaa adabuu hin dandeenye. Yeroo tokko garuu oolee bulee oduu waan baay'ateef baay'ee waa'een isaanii waan haasameedhaaf ijoollee isaa lama waamee akkas jedhe Eeliin yaa ijoollee koo jedhe wanti laggattan kun maa'in hojii hamaan kun jedhe. Ijoolleen Eelii waa gurguddaa sadii raawwatu. Tokko waa isaan laggatan keessaati nyaata iddoo aarsaa irratti dhiyaate utuu aarsaa ta'e Waaqayyoof hin dhiyaatin foon gubatu dursanii maankaan fuudhanii nyaatu tura yeroo hundumaa fal'aanaan. Warra aarsaa Waaqayyoo daffaranna baay'ee warra aarsaa Waaqayyoof aarfamuuf ulfina laannedha. Garuu abbaan isaanii lubadha. Qabaan maatii sun sirriin turre waldaa kiristaanaa keessa immoo jiraatu. Abbaan isaanii ifannaan gooneef na dhagaa. Aarsaa Waaqayyoof dhiyaatu yeroo baay'ee otoo aarsaa ta'e aarfameen ka'in dura reef yeroo maleef eelatti nammoo nyaachuu jalqabu. Kun immoo abaarsadha akka Waaqayyo kenneefitti. Ni lammaffaan namoota yookaan dubartoota aarsaa dhiyeessuudhaaf gara mana qulqullummaa dhufa wajji yeroo baay'ee diffirii yookaan wal quunnamsa dirqamaa gochuuf yeroo baay'ee carraaqqii godhaniiru baay'ee. Namoota iddoo aarsaa dhufanii aarsaa dhiyeessuu dhufa wajji yeroo baay'ee yaadni isaanii hawwiin isaanii yaada garsan gammachiisu malee aarsaa Waaqayyo gammachiisu miti. Sagalee Waaqayyo jedha. Inni sadaffaan namas Waaqayyoon kan hin sodaanne ija jabeeyyii turan. Ija jabeeyyii qodaaddoo aarsaa warra balleessan namoota aarsaa dhufan warra ulfina laanneef ofii isaanii immoo ija jabeeyyii warra turanidha. Na dhagaa maatiif waldaan kiristaanaa guddina nama tokkoodhaaf baay'ee murteessaadha kan biyyaaf kan dhalootaaf. Amma otuu baay'ee keessan duubatti deebine waan ilaalu qabaanne waan maatiin kee godhan wanti gaarii jireenya keerratti gaarummaa fide baay'ee qaba. Qabaan maatii kee hin jiru taanaan immoo akkaataa ati maatii kee keessa dhufte jireenya keerratti dhiibbaa guddaa qaba. Har'a garuu sin eebbisa maqaa Yesuusiin qabaa caalu harki Waaqayyoo si haa qabatu. As qaba harka mirgaa qabaa caalu harki Waaqayyoo si haa qabatu hin jedhe. Guddinaaf murteessoo warri ta'an tokkoffaan maatii lammaffaan waldaa kiristaanaati. Lubadha garuu ijoollee isa qabachuu hin dandeenye. Geggeessaa waldaa kiristaanaati. Dhaabatee waa'ee cubbuudhaaf aarsaa dhiyeessa. Mana isaa keessaa immoo cubbuun hanqaaqee wal horaa jira. Dhagaartu. Asii garuu inni kun immoo inni abbummaa Waaqayyoo yaadi Waaqayyoo bulee fi Saamu'eel immoo haati bukkeen jirtu abbaan bukkeen jiru garuu qat jedhee akka seera Waaqayyoot akka yaada Waaqayyoot Waaqayyoon dhagaa guddachaa deemaa jira. Caaffannumaayidha. Haduraa Saamu'eel lama didamiin maal jedha Saamu'eel muqichi jedha Waaqayyoorraas namarraas ayyaana argachaa maal ta'aa deeme jedha guddachaa deeme jedha namummaatiin ogummaatiin dhagaa jirta Waaqayyoorraa ayyaana argachaa namarraa hubannaaf ogummaa barachaa guddachaa deeme. Sin eebbisa maqaa Yesuusiin har'a namarraas Waaqayyoorraas ayyaanni siif haa baay'atu. Guddachuudhaan na dhagaa jireenya namaa keessatti namarraas waan fudhannu qabna Waaqayyoorraas waan fudhannu qabna. Haqaaqamaan guddinaa garagaru eenyumaaf iyyuu Waaqayyo guddina achumeen qabu guddina asumeen qabu. Fagaattee akkati deemtu Waaqayyoon barbaada. Mee kana lama dubbadhee boodee walitti qabu yaala. Ijoollee
Eelii gaafa laaltan ijoolleen eelii lamaan yeroo hundumaa hamaa waan godhaniif gada dirree lolaatti ba'anii du'anii reeffa isaanii galee gada. Isaan lamaan hin du'an dirree lolaatti ba'anii. Saamu'eel raagichi garuu afurri Waaqayyo irra waan jiruuf Waaqayyo ija isaa banee itti haasa'uu jalqabee raajii guddaa ta'e raajummaan isaa gara daanii qabee amma Bershabaatti beekamaa ta'ee jira. Dhagaartaa tokko tokko ijoollee lubaati, ijoollee gaggeessaati, ijoollee raajiiti. Laalaa hansa kana du'a umurii malee du'an inni kunoo otoo haati bukkeen jiraatiin otoo abbaan bukkeen jiraatiin maal ta'e raajii biyyaa ta'ee beekame. Ga'ee kee guutummaa guutuu danda'an maatii kee daandii ta'uu danda'u. Hafuurri Waaqayyo waan irra jiruuf daandii guddinaa waan qabateedhaaf waan barbaadeedhaaf haadharraa adda ba'ee waldaa kiristaanatti galee waan jiruudhaaf namarraa waa hubachaa Waaqayyoorraa ayyaana fudhachaa Saamu'eel guddachaa deemee du'a mitiiti warra kaaniif iyyuu eebba ta'e. Sin eebbisa hafuurri eebba si godhu si argatu guyyaarraa kana. As qabar kamirgaa si argatu guyyaarraa kana. Daandiin guddina keessanii inni har'a boodii keessanii baay'ee murteessaadha. Yeroo tokko tokko jira amma emotional taanee gaafa haasawu. Inni amantii keessatti hojjeta. Amantichi miraakilii godhee gaafa qosi gargaarudha. Jireenyi kee har'a boodii kee bakka bu'u gaafa ganna dhagaarta. Dhamaatee laffaatee dafqitee karaa qajeelinaa fiiddee har'a siin taane yoo ta'e borsii ta'an malee har'a gallinaaf xuraa'ummaatiin kufaatii gadhee keessa teessee boodii kee wabii ta'a jechuu hin dandeenyu. Dhagaa. Ijoolleen eelii wanti isaan guyyaa guyyaadha godhan waan namaa waan ta'eedhaaf eeliin akkasiin wanta waa'ee keessanii dhaga'u gaarii miti waan namaa waan ta'eedhaaf deebi'aa otoo ittiin jedhu dhaga'uu didanii dirree lolaatti ba'anii du'an. Inni kun garuu namarraas Waaqayyoorraas dhaga'a guddachaa deeme iddoo guddaa ta'e raajii guddaa ta'e beekame. Daandiin kee irraa guddina kee boriidhaaf baay'ee murteessaadha. Karaan kee ammaa kun mee yaadaa ilaalaa warra kaleessa eeggadda si wajjiniin dirree tajaajilaa dirree barnootaa warra eegalan dirree nagadaa maatii keessan bukkee dhaqaa yaada iddoo baatan baadiyyaa sana magaalaa sana yaada. Maal qabatan akka isaan deemaa turan maatii isaanii walakkaatti waldaa kiristaanaa keessa maaliin jalqaban attam ture har'a oo eessa jiru. Na dhaga'i buddeen nyaachuun namaa guddaa miti. Namni guddina sirriif karaa sirrii yoo guddate waan guddaadha malee. Ijoolleen eelimmaa ijoollee eelii jedhamu turan ijoollee lubaati. Beekamtii guddaa qabu garuu beekamtiin isaanii kan yeroo gabaabaati. Ijoolleen eelii foon aarsaaf dhufe nyaatanii garaa guuttachuun baay'ee dinqii ture isaaniif. Garuu jireenya taaneef umurii gabaabbatan. Kan eenyu akka ta'e guyyaarraa kana hafuura umurii keessa gabaabsurraa si hiika Waaqayyo guyyaarraa. As qabar harka mirgaa irraa si hiiku Waaqayyo. Harka mirgaa ol kaasee alama nan guddadha jedha amantiidhaan. Dabala nan guddadha jedha ayyaa. Kanaaf guddina namaa keessatti warreen bu'uura ta'aniif daandii guddina ta'uu danda'an maatiidha waldaa kiristaanaa. Ni sadaffaan lafa oolmaati. Warri barreessan lafti oolmaa. Guddina kee lafti oolmaa kee baay'ee murteessaadha. Iddootti ooltu. Lafti oolmaa kee yeroo baay'ee namoota baay'ee gaafa laaltan maatii sirrii qabu. Waldaa sirrii qabu garuu iddoo oolmaa sirrii qaban. Maatiin isaanii maatii bareedoo, maatii kadhata, maatii gilbaa waan qaban hundumaa ijoolleef laatu. Waldaan isaanii baay'ee kanatti dhaladhuun gorsitiin barsiifti ofii isaanii garuu iddoo baay'ee oolu. Iddoo yaraa iddoo gadhee oolu. Jireenya kee keessatti na dhaga'i. Maatii kee waldaan kee gaarii ta'e iddoon oolmaa keetii gaarii miti taanaan baduu badda akka lammaffaan kaanetti. Murteessoo yoo ta'uu baatan iyyuu daandii warri ta'an eenyu isin hin gade maatii kan biraanoo waldaa kiristaanaa sadaffaanoo dubbadhaa ka'eessadha. Lafa oolmaa. Lafa oolmaa jechuun na dhaga'i. Lafa oolmaa jechuun kaaffee bichaa miti. Mana barumsaa bichaa miti. Bakka bashannanaa bichaa miti. Onlaayinii kee irratti qixata irra ooltu fuulli feesbuukii kee iddoo oolmaa keeti. Fuulli tiiktookii kee iddoo oolmaa keeti. Intarneetni kee maal akkasii buusu maal akkasii fidu maal akkati sabiskiraayib gootee jirtu si dhufe sii gala waan ta'eef iddoo oolmaa kee ibsa dagatii. Malee samiin laammoo baay'een keessan agalgaayii sodaa maatii sodaa dawoo deemtu. Doon oolmaa inni bara kana sabar'een gadara jijjiirameera. Dur agalgaayii waldaa keessatti bakkeetti sodaatamaadha waan ta'eef nama dura zoorgan. Amma garuu hundumtiyyuu iddoo oolmaasaa manasaa doon oolmaasaa moobaayilii isaati. Nama lama taanee bilbila qabannee
waldaa keessa teenye asumatti iddoon oolmaa keenya lama ta'uu danda'a. Ani Daawit iddoo gadhee oole tokko immoo iddoo gaarii ooluu danda'a. Maaliif beektaa? Wanta si quunnamu jechuudha iddoo oolmaa kee. Wanta ati wajjin haasoftu, wanta wajjin dubbattu, wanta wajjin yaada wajjin jirtu jechuudha. Iddoo oolmaan ni bakkee jira inni qilleensa irraa muncala yeroo ammaa kana. Amma jalqabaan jira. Iddoon oolmaa jireenya namaa keessatti warreen daandii guddinaa keessa tokkodha. Maatii waldaa kiristaanaa. Baay'een keessan dhugaan isiniin jedha qabaa maatii namni, qabaa waldaa kiristaanaa namni kan sin cabseef kan umurii malee hiyyummaa keetti nambisaa jiru iddoo oolmaa keessaniiti. Na dhagaa. Iddoon oolmaa luka keetiin yaa ta'u, yaada keetiin yaa ta'u, bilbila keetiin yaa ta'u, iddootti dhaabatte jireenya kee baay'ee murteessoodha. Guddina kee hiikuus danda'u, hidhuus danda'u. Jireenya namaa keessatti ni sadaffaan iddoo oolmaati. Caafata qulqullaa keessaa haduraa Qorontoos boqonnaa 15:3 maayidha. Hin goyyoomiinaadha sagalee Waaqayyoo Phaawulos. Hin goyyoomiinaa. Hiriyyaa gadheeni amala gaarii maal godha jedha? Hin mancaasaayidha. Hin goyyoomiinaa. Hiriyyaan akkamii? Hiriyyaa gadheen amala gaarii maal godha? Hin mancaasa. Iddoo oolmaa keetika. Onlaayinii keetika iddoo oolmaa kee. Asteessee iddoo gaarii ooluu dandeessa. Asteessee iddoo gadhee ooluu dandeessa dhagaa. Mana kee teessee. Jireenya kee keetti daandii warri ta'an, bu'uura warri ta'an, ka'umsa guddinaa ta'uu kan danda'an maatii kee waldaa kiristaanaa lafa oolmaa keeti. Lafti oolmaa kee jireenya kee eegariif isaarraaf baay'ee murteessaadha. Na dhagaa. Diinni kee inni hangafaa nama sitti dhiyoo jiru nama fagoon seeyin. Hundi keessan gara koo ilaalaa. Firri kee inni sitti dhiyoo jiru gaafa namaan itti galu diina keessa guddaas ta'a. Dhuguma isin jedha. Duubatti kan si hambisu, durattis kan si dabarsu nama sitti dhiyoo jirudha. Fagoon fagoodha akkasumayyuu dhiyoon garuu dhiyoodha waan ta'eedhaaf. Warreen murteessoo ta'an na dhagaa. Waldaa kiristaanaa isin keessa jirtan qabaa gaarii yoo dhabde ofii keetii waan gaarii yaaduu qabda. Maatii irraa dhalatte hin dhugu yoo ta'e, hin machaa'u yoo ta'e, hiyyeessa yoo ta'an, daandii guddinaan beekan yoo ta'an, ilaalcha waa'ee barnoota hin beekan yoo ta'an, ati har'a nama ga'aa waan taateef waa'ee kee yaaduun ga'ee keeti. Guddina keedhaaf, daandii keedhaaf, egerii keedhaaf, borii keedhaaf yaaduun ga'ee keeti har'a. Garuu maatiin yeroodhaaf, guyyoota muraasa, waggaa muraasaaf maal ta'uu danda'u? Daandii ta'uu danda'u. Mee hundi keessan ilaalaa. Fakkeenyi maayidha? 27:17. Fakkeenyi. Jaba fakkeenya. Namni namaan akkuma qaramu sibiilli sibiilaan qaramaayidha. Sibiilli sibiila qara, namnoo nama qaraayidha. Okay. Caaffanni wanta gaarii fudhate hin qaraa bichaa toon ta'e doomsuus danda'a. Akkuma caaffanni hin qaraa jedhu doomsuus hin danda'a. Balleessuus jaamsuus hin danda'a hiriyyaan. Betelee hiriyyaa gadhee. Hiriyyaa gadheen amala gaarii mancaasan ni jedhu mayin. Yaada gaariitti qabatte faallaa qabatte gara taanaan yeroo tokko tokko maaltu jira? Namboojii aagatte jedhatu gara musliimotaa gara namoota amantaa biraa biraa. Namboojii aagatte jedhatte immoo boojii atamta. Hiriyyaa gadhee amala gadhee qabu tokko maal na dhibeen nama isaa giraatu ani mana koon jiraadha jettee dhatte maal taata? Boojii urattee boojii amta. Amalli gadheen maal godha? Amala gaarii mancaasa. Jireenyi gadhiisiin jireenya qabaa qabu maal godha? Mancaasa hin balleessa. Jireenya qabaa qabu balleessa. Bara jiraattan keessatti guddachuudhaaf, iddoo guddaa ga'uudhaaf, nama guddaa ta'uudhaaf waa'ee maatii kee, waa'ee waldaa kee, waa'ee iddoo oolmaa keetti yaaduun gaariidha. Yoo sirrii ta'e waan maatiin keessan rippiit godhe duubatti deebiitti yaadi ilaali. Yoo sirrii miti immoo har'aa qabdee akka marshii makiinaa haaraa nama galchuu qabda gara keessa waan haaraa. Asumaa kaatee garuu kan qabda iddoo guddaa ga'u. Tokko ameenaa jedhu. Asumaa kaatee. Kufuun salphaadha, ka'uutu baay'ee ulfaata. Dargaggoonni na dhaga'ama jalqabeedha. Kufuun baay'ee salphaadha. Xinnaachuun baay'ee salphaadha. Guddachuun garuu baay'ee ulfaata yaa.
Nagar gartu. Me warri dhugaatii dhuftanii beektan dhugaatii alkoolii qabu baay'ee. Dhugaatii lamammaduun baay'ee salphaadha. Farsooyyuu haa ta'u, jinniyyuu haa ta'u, araqeeyyuu haa ta'u. Waan barbaade kan Habashaa ta'u kan Faranjii dhugaatii kan baruun baay'ee salphaa. Yoo baay'ate torban tokko torban lama si fudhata. Garuu keessaa ba'uun ji'a 3 ji'a 4 ji'a gaasi gaafata. Nikaanis xuraa'ummaan biraas akkuma kanaatti cubbuun kamiyyuu seenuudhaaf baruudhaaf baay'ee salphaadha. Keessaa ba'uun garuu baay'ee ulfaataadha. Dhadhagaa. Har'a kanaaf si taasisaan jiraan. Kan daandii sirriirra jirtu har'a Waaqayyo harkasi qaba. Kan daandiin kee sirrii hin taane garuu sirriitti deebita maqaa Yesuusiin ameen jedhaa ayyaas. Nalaaluun dhigeessan gara koo caatii gaafa qaamuu jalqabsa jalqaba maaliin qaamta beekta sukkaaran qaamta. Sukkaaratti baay'iftee qaamta gaafa qaamtu caatii caala maaltu dhamdhamta sukkaara dhamdhamta. Sukkaarri maal godha xaamii sana ajjeeseera. Booda garuu duwwaa baalasaa akka re'eetti yoo nyaatte sitti mi'aa. Maaliif gaarii keessaa gara hamaatti dhufuun baay'ee salphaadha. Hamaa keessaa gara gaariitti dhufuun garuu baay'ee ulfaata. Daandiin si harkaa badee kan jiru garuu nan amana Waaqayyo na gargaara buteen si baasa maqaa Yesuusiin. Imbaata maqaa Yesuusiin. Harka mirga ol kaasa na baasa Waaqayyo jedhaa ayyaas. Waaqayyo na baasa jedhaa ayyaa. Guddachuu kan barbaadu nama hundumaati. Garuu guddinaaf akka ta'utti guddachuun baay'ee murteessaadha. Meena wajjin ta'a. Barataa guddaa taatee qabxii guddaa xumurtee iddoo guddaa ga'uu barbaadde elementii itti jalqabatu hin ta'in keejiidhaa qabdee eegaluu qabda. Yuunivarsiitii geessee nama guddaa ta'uu yaadatu hin ta'in har'a elementariitti kolleejjii gara gadiitti iddoo gabaabaatti maal ta'uu qabda waan guddaa egarii keef ta'u jalqabuu qabda. Fakkeenyaaf tajaajilaa guddaa ta'ee iddoo guddaa deemee tajaajiluu barbaada yoo ta'e har'an karaa tolfachuu qaba. Daandii tolfachuu qaba. Iddoo guddaa warri hawwitan daandii guddinaaf ta'u qabadha. Yoo kanaa gara sii ganu maal ta'a jechuudha. Guddinni dhaloota guddina akkasumaanii ta'a. Guddinni dhaloota warri barreeffattan guddinni dhalootaa keessatti dhaloonni bakka lamatti qoodama. Guddinni dhalootaa bakka lamatti qoodama. Dhaloonni guddate kan jennu fooniin waa ta'u yaadaan hafuuraan waa ta'u fooniin yoos hafuuraas dabale. Dhaloonni guddina isaa keessatti bakka lamatti qoodama. Ni tokkoffaan dhaloota guddisa badedha. Dhaloota guddisa bade. Dhaloota guddina sirriin guddatiin. Dhaloonni guddina sirriin guddanne amala qaba, yaada qaba, kaayyoo qaba, sagantaa qaba. Nana wajjin hundi keessan mee fakkee tokko isinii kaasa. Naannootti hundi keessan quba qabdu kana keessumaa abboota tasaa. Ilma abaluu jedhu naannootti isheen guddis toleettiidha. Isheen guddis badeettiidha. Inni guddisa toleera. Innoo guddis badeedha. Jedhamu naannootti. Baay'aasaa. Namoonni kun maaliin maqaa akkasii kennan namicha kanaaf obboleessa kanaaf obboleettii kanaaf gaafa gettan akkaataa inni ittiin dhufeetu badaadha. Guddis baddeedha gaafa jedhan maatii biratti maal ta'edha jechuudha. Guddisan tollee jechuudha. Maatii komachaa jiru agartan miti waldaa komachaa jiru jechuudha. Iddoo ormaa komachaa jiru. Dhaloon guddina isaa keessatti karaa lamaan bakka lamatti guddata. Tokkoffaan dhaloota guddisa bade. Guddina sirrii kan hin guddatiin. Guddina haqaaqamaa. Guddina abaaramaa. Guddina sirrii hin taane warra guddatan. Dhaloonni guddina sirrii hin guddanne maal fakkaatu warri barreeffatan. Tokkoffaan waa isaan fakkaatan keessaa. Maal fakkaatu gaafa jettan dhaloonni kun maal fakkaatu. Wanta hamaa hojjechuu baay'isu yeroo hundumaa. Wanta hamaa. Dhaloonni guddina sirrii hin guddanne. Guddina gaarii hin qabne. Daandii sirrii hin guddanne. Guddinni isaanii guddina sirrii wajjin kan waliin fudhanne. Guddus badeettii gaafa hin galan hin tolle. Yaada gallaa wayii fakkaata. Seeraan sirnaan kan hin guddanne jechuudha. Of qabaa malee kan guddate jechuudha. Inni kun amalli isaanii maal fakkaatu gaafa jettan waan sirrii hojjechuu qala waan hamaa hojjechuu baay'isu. Waan hamaa. Lafa isaan dhaabbatan lafa hamaa. Yaadi isaanii yaada hamaa. Arrabni isaanii arraba hamaa. Akeekni isaanii akeeka hamaadha.
Raagii sin barbaachisu ganaa sirraas itti mul'ata bara. Itti mul'ata. Mee fakkeenyaaf jalqabaan sin dhiqaase. Ijoollee Eelii ilaalaa. Yaadi isaanii keessa kan jiru waan hamaa waan ta'eedhaaf hojii hamaa hojjechuu baay'ee yeroo hundumaa. Waan hamaa hojjechaa oolu. Takka asiitii odaddoo aarsaa xureessu takka oo namoota gara iddoo aarsaa dhufan xureessu takka oo of tuulummaatii mana Waaqayyoo balleessu. Qabaa gaarii warra hin qabne waan hamaa warra hojjechuu baay'isan wanta gaarii caalaa. Mee as deebii waan tokko si gaafadha. Si harka kan jiru gaarii moo hamaadha? Maal hojjechaa oolta? Sagalee Waaqayyoo keessa qabadhaa. Lammaffaa Saamu'eel 13. Tukkur godhan ala iddoo kanatti beesaati. Lammaffaa Saamu'eel 13 dhaqaa dubbisaa lakkoofsa tokko irraa qabaati. Guutummaa isaa dubbisaa. Kutaa kana keessatti hiriyoota sadii argina. Tokko Aminoon nama jedhamu tokko jira. Obboleettii qaban. Aminoon kun mucaa Daawitidha. Hiriyyaa tokko immoo qaba. Obboleettii qaba. Hiriyyaa immoo qaba bakkeedha. Aminoon kun guyyaa tokko waan hamaa wayii tokko yaade. Maariyaa beektu waan xarangaa waan namni yaadne yaade. Eenyu yaade obboleettii isaa haadhoo isaa wajjin dhalate nan jaalladhee jedhe. Eenyuun? Dubbataan wajjin eenyuun hin jedhe. Obboleettii isaa mee dubbisaa kana qaati. Saamu'eel eenyu argate naaf dubbisu nam tokko. Obboleettii koon jaalladhee jedhe. Obboleettii isaa Sheekam ishee wajjin dhalate. Lammaffaa Saamu'eel 13. Kana booddee immoo wanti ta'e tokko jira. Innis Abishaayi ilmi Daawit obboleettii baay'ee bareedu tokko qaba ture. Maqaan ishee Taamaar jedhama. Aminoon ilmi Daawit immoo baay'isee ishee hin jaallate jedha. Abishaayiif Taamaar obbolaadha. Karaa haadha sabbaas. Aminoon garuu abbaatiin tokkodha. Na dhagaa. Taamaar kun obboleettii Aminoonidha. Aminoon kun maayidha. An obboleettii kootiin hin jaalladheedha. Jaalala akkamii akka ta'e gasii qadubbisaa. Nan jaalladheedha. Jaalala bolummaa miti. Jaalala isa kan faallaa. Isa fuudhaa isa gaa'ilaa. Isa walquunnamti isaa nan jaalladheedha. Obboleettii isaati maadhoosaa. Akkamitti yaada. Nama kana maaltu bita jettanii yaada. Obboleettii koon jaalladheedha. Kanaaf waan godhu dhabe baay'ee dhukkubsate jedha. Amma du'uu ga'utti hin dhukkubsate jedha. Jaalala hamaadhaam silaa. Hin dhukkubsate. Waan godhu gaafa dhabu jedha. Hiriyyaa isaa mari'ate jedha. Hiriyyaan isaa sun immoo mala maleef. Atamma jedha. Obboleettii kee jaallatte eeyyee. Karaa argattu dhabde eeyyee. Kanaan malansii malaadhan. Akka gootodhe. Na dhukkuba gadhi sobiiti. Ol galiiti mana keetti galiiti. Siree kee irra ciisi. Abbaa keetiin immoo isheen uftee nyaata naafa tolchitu gadhiiti. Itti ergadhu yeroo isheen uftu qabiiti. Jaalala kee irratti raawwatadhu jedhee gorseen. Hiriyyaa gorsaa. Obboleettii isaa wajjin kan dhalate haadhoo garaasaa qalbii akkamiin yaada akkamiin deebi'ee waan xuraa'ummaa akkasii waan liqaa isa akkasii argachuudhaaf yaada. Taamaar dhuguma seetee gaafa abbaan ishee Daawit dhaqi Aminooniif hojjedhu gaafa jedhu abbaa ishee dhageesse obboleessa koo jettee dhatte maal goote hojjechuuf gaafa ishee galtu qabee gudeedeeni waan hamaa irratti raawwatedha. Taamaar akkas jette. Ati obboleessa koo miti akkamittiin waan hamaa akkasii irratti raawwatta. Kun akka aadaa keenyatti leeyyaasisaadha. Nan salphadhe jetteedha. Taamaar ergasii qabdee midhaan hin lagatte hamma du'aatti baay'ee gaddite. Abishaayi obboleessi Taamaar Aminooniin garuu gaadee jedha hin ajjeese jedha. Du'a fida wanti jallaan. Badii hamaa fida. Mee gara koo laalaa. Amma baay'een keessan umurii keessan malee yaalii biraa shaakallii biraa galtee gara taana yaadni kee keessa waa si kaadhimmate gara daandii biraa eegalteetta. Barri kun koo baraamaadhaan argitu. Kan inni garuu elementarii kan inni garuu kutaa 5 ja'a barata keejii irra reefciya kutaa 8 kutaa 9 reef umurii waggaa 12 garuu wanta inni yaadu fagoodha bar aqaaqamaa sammuu qajeele har'a irraa si adeebisu waaqayyoon gadaayyaati. Reefidha. Amma koo umuriin isaanii reef garuu kondoomii kisitti baatu bara kana gara gaggoon. Umuriin isaanii reef xalayyaa isaan barreessan baay'eemaan. Daandii guddinaa ta'a gaafa gattan warra akkasii dhaloota guddisa badedha. Dhaloota daandii sirriirra deemaan jirredha. Gaafa jecha kanatti gargaaramu na of galcha.
dhaloota guddina sirriin guddatiin haqaaqamaa yaada gaarii yaadu waan biraa yaada malee waan gaarii yaadu. Kanaaf obboleetti isaa maal godhe Aminoon hin leeyyaasise hin salphise. Akka aadaa Israa'elitti immoo durbi tokko durbummaa ishee yoo gatte hin heerumtu carraa heerumuu hin qabdu akka nama du'eeti abaaramtu. Waa lama mandaama aadaa isaanii keessa kan jiru tokko dubara toon heerumin durbummaa ishee gatte lammaffaa dubara toon heerumin durbummaa ishee duute akka abaaramtutti lakkaa'u aadaan Israa'el. Namni nama ta'e heerumuu fuudhuutti amanu Israa'el. Dhaloonni amaan dhaloonni guddisa sirriin guddanne waa namaa hojjechuu baay'isa. Waan gaarii caala maal hojjechaa ooltammati daandii kee irratti mana kee irratti qobaa keetti kilaasii keetti yeroo raftu yeroo teessu maal yaada yaadni kee barii ulfinaa yaadamoo waan biraa yaada. Har'a kan eenyu akka ta'een beekola xillis koo gaffagoo wayii keessa har'a Waaqayyo yaada kee baasa. Harka ol kaasatti ameen gadi dabalaate dabali ameen gadi abeeyyi. Tokko mee Waaqayyumatu eebbisa. Harkisaas gaarii afaansaa gaarii yaannisaa gaarii yoo deeme gaarii afurri kun si argata irraa qabee dhiiga qaraanii warraan guddachuu barbaadda. Tolchi daandii kee guyyaa irraa kana. Ni lammaffaan maal fakkaatu dhaloonni guddisa sirriin guddan ni lammaffaan waa isaan fakkaatan guddina sirrii warri guddanne namas ta'e Waaqayyoon hin sodaatan hin sabeeffatanis. Namas haa ta'u Waaqayyoon hin sodaatan hin sabeeffatan. Namas ta'u Waaqayyoon maal hin godhani hin sodaatan. Dhaloonni akkamii dhaloonni guddisa sirriin guddanne waldaan haa ta'u maatiin toon oolmaa isaanii sirrii kan hin taane kaleessa eengadda isaaniin dabalatee wanti isaan godhan yeroo baay'ee waa namaadha. Lammaffaan immoo Waaqas namas hin sodaatan sabeeffatanis. Naman sabeeffatan Waaqayyoon hin sodaatan. Maayidha abbaan fakkeenya Solomoon Waaqayyoon sodaachuun jalqaba maalitti jedhe jalqaba ogummaati. Eenyuun sodaachuun dubbadha eenyuun sodaachuun Waaqayyoon sodaachuun. Waaqayyoon sodaachuun baay'ee bareeda baay'ee guddaadha. Dhaloonni Waaqayyoon hin sodaanne waa namaa baay'isa. Waa namaa waan badaa waan shaakalamne waan hin yaadamne. Mina dhagaa dhaloonni kun faxaraa baay'atan yeroo ammaa kana faxaraa waa'ee teknooloojii faxaraan bilginnaa jira bara kana faxaraa waa'ee jallinaa jira. Wanta akka dhalatti dhageessee hin beekne dhaloota ammaa argita. Amma nagartan yeroo baay'ee dhaloota jajallaa mucaa waggaa 12tu garaatti baata. Mucaa waggaa 13tu garaatti baateedha. Warri kaan immoo dawuda dhaban ittiin dirqiin gudeeddaa taagira. Maaliif gaafa gatte hamaadha akka yaadni isaanii. Waaqayyoon hin sodaatan nama sabeeffatan. Jiru warra akkasii. Ergaan sii qaba dhiira ta'e dubartii warra akkasitti laatu gooftaan. Harka kee mirga ol kaasii nan laatu gadhaayyaas. Jedhime nan laatu gadhaayyaa. Dargaggoonni baay'een yeroo ammaa kana illuminaantiif hoogganaa akka ta'anii jiran beektu. Miseensa ta'anii akka jiran ergamaa ta'anii akka jiran beektu biyya kana keessa. Illuminaantii mallatteessanii akka miindaa harka nyaatan beektaa. Si bukkee ta'an ati garuu beektu. Dhugumaan siin jedha. Eessumaa fidaa abbaan isaa maal qabaa gettati waa biraa qabateedha. Simmoo ayyaana si qabata miilan. Abeete gargar ba'u taadhii gagaraanii warraan. Warra Waaqayyoon hin sodaanne namas kan isa sabeeffanne jiru. Amala isaaniiti kun. Roomaa 1:26 sababii isaan wanta gaarii hojjechuun barbaanneef Waaqayyo gada sammuu isaaniitti dabarsee isaan kennee jedha. Eenyu sodaachuu hin barbaanneef Waaqayyoon waan hin sodaanneef waan gaarii hojjechuu waan hin barbaanneef sammuu isaaniitti dabarsee isaan kennee jedha. Dubartoonni gada isa Waaqayyo kennee fidhiisanii abbaa mana sana bira gaafa gaan isa karaa Waaqayyoon kennineefiin abbaa mana sana wajjin jiraatu gala. Dhiironnis isa karaa Waaqayyo kennee fidhiisanii karaa Waaqayyoon laatiifiin dubartoota isaanii bukkee ga'u jira. Dubarri dhiira bukkee ga'uudhaaf karaa Waaqayyo kennee feetoo hin taane karaa biraatiin maaliif Waaqayyoon hin sodaatan nama immoo sabeeffatan. Kanarraa kan ka'u jedha dhiirri dhiira gadheessa gadhummaatu baay'ate wal gadheessuu baay'ate saafata gadhan sodaatiin maal man nama safuun beekne sitti fakkaata miti kan akkas jedhu kan jibbin hojichadha. Barsiisuun dubbachuun ga'ee keenya. Ameen jettu. Amma kanarraa barattu afurri Waaqayyo dhugaa naabaa jira. Warra akkasiitti sillaatu afurri Waaqayyo. As qabar kamirgaa dhiira dhiira gudeedu dubartii dubartii gudeedu bara keerraa dhayeera dhiiga garaanii warraa
دايرة مكاي يسوسنا ما يتنلا تجدايات تنلا تجدايا أفوركم مكانسا صدم غمرهم ماذا صدم غمرا جتشون بياتي كم ماله جيكي سايني سرين إيرا دوبرتي وجين جتشونا نلقى أمالي كنت كاسك أبنا نمو أتوام برباد غوتر كامباتو Ugan singgah beka nam bokesat. Nama kama salah lama kamu beka bokesatan. Kama salah lama kapa. Luar balik ireta, luar dua bertiup gede jerata. Malio, kunis jera. Garu kama tak kau nefi wak ayo. Kami kan isa ni kamberan kan jeratan. Jiru warak kasi. Alon nak kasi guyadu mati ganna bina. Aku masuk dalam gomoran. Abis yang gubat tebade guyadu mati kati warakana ganna bina. Kanaf mal tahu kab dale. Alota sirri tate. Jalla ke sabau kabda harda waq ayo siara seya kanaf jenga namo takkasi gafalaltan wanta nagata wambadala umama afura kadu bisa qailif abel gafalaltan nama waq ayo ni sodan namas kan sababe fanne obbole saga dibase qail mal god abelin geda hina jese ni geda sababi waq ayo arsa abel fudate qail are geda oji ama ojjate obbole sa abelina jese geda Wakal garu malet tinggal. Ya kail. Oboleh sike Abel mere genan. Oboleh sako Abel natu egay. Wakal malet tinggal. Apiere. Hoji amak kasih gacung ke mali eden. Maaf hoji kasih jet. Melalane. Natu egay. Boleh sako. Anai. Nama wakal itu siwali asa ulala. Nama wakal itu bayi aso. Mahalif wanta makanat oflat tere wakal. Egay de. Ingo boleh sake lafasit iya si ariata jora ta eden mal ta jora waq ago jora singodi ko sine bisa waq ago jora singodi tagajil barat ojet nagad mali yutay si episo waq ago jora singodi barakati di galicha yero waq ago si episo me lafti naman again nego sinaga bigi naman again nego sinaga terga gota Ma bijo lenkenji bi yarabatti fi goromma kana meta kavlala duguman singeda oji bi chamitim abarsi wayijira bar yero gaila gora chuk abanitti yero abban ala ta ukabanitti yero jolle amma chuk abanitti mamana ma ke sair gamta garbum manu afera dacce bar adasila fera wa ayo afur abarsa ko sanyi kerra ko raga beri galichan me ani choran ta ujada iyas ya maltu si ariata Dirrebar notarra, mana daga, namota bahagian arra, dirrebar notarra Arya mani banjirani, oton tumurin, oton doiga dening gain, warikani, tumuramani ma Arya mani bawa fidan kesa, warikani mo ton tumuramin bawa, net agak sini besar lakabe, nata agette idua tigal tesenari ukana borde di golechan, sinari unja de makaya sosen, hojat lu singgah wakash, wow, net gafura kesati, kata kesa, muka kata lo ose bikile bawa nargajara. Ay ba makay Yesusen toko amena gari yataya nada gagirtu nada galafa duwa aga kan fakkatu tu afan bane bikil tuhara olias siato namlukun igorichan siato ngadi ga qaranoran siato makay Yesusen siato me anam basa wa aga gada manate namagari tate bata namak ajela tate bata sirratta to digolichan Wangari warno jetan air kanaf jorate saduma sadafan dubaden apa alon guddisa badan marfakatun sadafan harka guddisa salpisu wakan mati sani gati dadhabbi sani ballesu harka guddisa salpisu harka guddisa warre barre fattan mati san guddise waldati dadhabde nama san gargara ture dacherra budde nyaatan dacherra bishan dhugan hinqane su alon nakasi maali betu wana ma shakaluka soda waaqayyoon qaban abaarsa dhufatti waan ta'eef jireenya namaa keessatti kun hin ta'u taanaan namni milkaa'insa qabu harka guddisaa mina dhagaa haati si dhalte ko si eeggachaa jirti bar abbaan si dhalte si eeggachaa jira dhagaarta dhuguma singedha obboleettiin hangafni kee quxusuun kee si eeggachaa jirti beetu bite amat waldaan kee si eeggachaa jira
unkaan nama seetaat waaqayyoyyuu haadhaaf abbaa keef si eeggachaa jira. Inagarree maayee gaaf tokko waaqayyo bara Filisxeem Israa'el rakkise ani jedhe mitiiree sinuma keessaa raagi sinii kaasaa jedhe waaqayyo kan sinii lolu sinii kaasaa jedhe maatii abbaa keerraa hiyyummaa adda baasuu waaqayyo sumaa ilaaleera. Nama biraatti quban qabiin hiyyummaa abbaa kee iddoodhaa kaasuu waaqayyo sumaan ilaallateera. Qabadhu daandii guddinaa nam tokko irratti irraa jiru badhammayyuan akka nama dhagaa cabsee keessaa waa baafatutti cabsitee baata dhiiga holichaan. cabsitee baata maqaa Yesuusiin. cabsitee baata maqaa Yesuusiin. Sagalee gabaatiin ani wanta gaarii hojjedha jedhaa.